naannoo Tigraayitti yeroo ammaa wanti ta'aa jiru waan baay'ee ulfaataa fi yaaddoo keessa nama galchuudha jedhu jiraattonni naannoo sanaa tokko kaawwan isaanii immoo jiraattonni naannoo sanaa miidiyaadhaafis ta'ee eenyuufiyyuu yaada isaanii kennuuf ayyamamaa miti jedhu. Odeeffannoon kun odeeffannoo sobaadha kan jedhanis hedduun isaanii ni jiru. Kaawwan isaanii akka dubbachaa jiranitti humni addaa Tigraay TPLF hedduun isaanii booji'amanii gara naannoo Oromiyaatti ergamaa akka jiran odeeffannoon tokko tamsa'aa jira. Kaawwan isaanii immoo akka dubbachaa jiranitti waraanota guyyaa dheengaddaa 943 qabaman keessaa walakkaan isaanii akka miidhamantu dhaga'amaa jira. Hedduun isaanii immoo dirqamaan gara dirree waraanaatti bobbaafamaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Akka BBC'n gabaasaa jirutti humni addaa naannoo TPLF naannoo Tigraay keessatti argamu hedduun isaanii warra nagaa booressanii fi mirga dhala namaa warra mormanidha jedhu. Kaawwan isaanii immoo uummata isaaniitiif warroota dhaabbatanidha kan jedhanis ni jiru. Garuu yeroo ammaa wanti naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru uummattoota Itoophiyaa mara yaaddessa jedhu. Dhumarratti Tigraay uummattoota Itoophiyaa sablammoota hundatti harka ishee akka laattattu, akka beeloftu, hongee hamaan naannoo sana akka rukutu jedhanii hedduun dubbachaa jiru. Namoonni naannoo sana qaama mootummaarraa dhaqanii daawwatan hedduun isaanii akka jedhanitti magaalaa Maqalee keessa namni tokkollee akka hin jirre, simbirrillee akka hin jirre, magaalaan qullaa akka ta'e, kireeffattoota dabalatee jiraattonni magaalaa sana hunduu magaalaa gadhiisanii karaa Sudaaniin godaanaa akka jirantu dubbatamaa jira. Kaawwan isaanii immoo magaalaa sana keessa turanii waan isaanitti dhufe kan eeggachaa jiran halqa qalleeyyiin hedduutu jiru jedhu. Ministeerri muummee Itoophiyaas akka dubbachaa jiranitti kaawwan isaanii karaa Sudaaniin baqataniiru. Warroonni hafan warroota nagaa barbaadanidha. Isaaniif nagaa ga'aa ta'e ni ilaanna. Biyya kanas ni tasgabbeessina. Waraanni kana booddee nu haa ga'u. Wanti waraanaan argamu hin jiru. Nagaa barbaaddu taanaan karri keenya banaadha jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaanii uummattoota Tigraayiif dhaamaa jiru. Kaawwan isaanii nutti ulfaateera. Harka keenuuf diriirsi. Waan nyaannuuf waan hunduu nurraa dhaabbateera. Suuqiin hunduu cufaadha. Ijoolleen keenya nurkatti beela'aniiru. Karaan hunduu nurratti cuccufameera. Jalqaba gaafa waraanatti seennu akkasiin seeni jechuun jiraattonni hedduun sagalee isaanii dhageessisaa jiraachuun dubbatamaa jira. Warroota akkas jedhanii beela yaadda'anii ijoolleen isaanii dhumuu yaadda'anii warroota mootummaatti iyyatan hedduu isaanii miidhaan irra qaqqabaa jiraachuus dhaga'amaa jira. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota Adaamaa De'il bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif baay'atu jecha har'a odeeffannoo wayitaawaa jalqaba irratti akkuma yaaluuf turre naannoo Tigraayitti wal waraansa mootummaa Itoophiyaa wajjin walitti bananiini lubbuun namoota hedduu balaaf saaxilamaa jiraachuu akkasuma humni addaa TPLF yeroo ammaa kana magaalaa Maqalee keessallee akka hin jirre waraanni mootummaas magaalaa sana galuuf parsentii 90 irra ga'e akka jiru odeeffannoowwan tokko dhaga'amaa jira. Kaawwan isaanii immoo waraanni mootummaa Itoophiyaa naannoo Maqalee keessatti kumaatamaan argamu kan jedhanis hedduudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti naannoo Maqalee guutummaan guutuutti to'annoo jala oolchuuf hidhattoota naannoo sana socho'an hundayyuu seera mataasaa jala oolchee itti gaafatamummaa seera akka ba'atuu fi tarkaanfii barbaachisu ni fudhanna jechuun miidiyaa hawaasaa irratti dubbachuun isaanii humnoota Maqalee keessa socho'an waraanaaf akka isaan kaka'an taasiseera kan jedhanis xiinxaltoonni siyaasaa hedduun ni dubbatu. Hedduun isaanii akka dubbachaa jiranitti warroonni bulchanis warroonni waraana kana hooggananii akka isaan bakkeetti galanii mootummaa fincilaniif warroonni kakaasan hedduun isaanii manneen jireenyaa fi biyyoota alaatti ijoollee isaanii warra barsiifatan akkasuma qabeenya ga'aa warra qabanidha jedhu. Garuu yeroo ammaa kana naannoon Maqalee nageenyi ishee boora'ee jiraattoti naannoo sana beelaaf dheebuu hamaadhaan dararamaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Maqalee dabalatee naannoowwan tokko keessatti haalli nagaa ulfaataa ta'us kan naannoo Oromiyaa immoo ittuu nama yaachisa jedhu hedduun namoota. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jirus waan hedduu ulfaataa fi waan hedduu nama rifachiisudha jedhu. Naannoo isin jiraattanitti
taateewwan namatti hin tolle hedduun mul'achaa akka hin jirre quba qabna. Naannoo Maqaleetti torbanoota darban keessa dargaggoonni humnaan qabamanii gara dirree waraanaatti ergamu, gara Sudaaniin ergamu, warrooti humnaaf dandeettii qaban gara Sudaanitti baqachuu, haadholii fi hiyyeessaaf harka qalleeyyii duwwaan magaalaa keessatti hafu jiraattonni hedduun dubbachaa jiru. Kun oduu Adaamaa DL guyyaa har'aati. Walumaa galatti odeeffannoo dabalataa guyyaa har'aa adda ta'ee dhaga'amaa jiru keessaa naannoo Amaaraatti humni finxaaleeyyii faannoo hedduun isaanii waraana mootummaa Itoophiyaatti banuudhaaf leenjii garaagaraa fudhachaa jiraachuun dhaga'ame. Akkasuma yeroon sardaan Itoophiyaatiif raafamuu isheetiif murteessaa ta'an torbanoota kana waggaa kana keessa jedhanii dhaadachaa jiru. Ministeerri muummee kun garuu waggoota 5 isaan afan kanatti waadaa hedduu uummataaf galanii jiru. Waadaa isaan uummataaf galan keessaa buufata xiyyaaraa Bishooftuu waggaa tokko keessatti hojjetanii xumuru ta'uu baannaan garuu fedha isaaniitiin aangoo gadhiisanii akka deeman yeroo darbe dubbatanii turani. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa kana garuu naannoo Amaaraatti humni socho'u akkasuma TPLF dabalatee hedduun isaanii Itoophiyaa lolaa jiru osoo hin taane Oromoof Oromiyaa lafa Oromiyaa saamuu aadaaf afaan isaanii balleessuu irratti dhaadachaa jiru jedhu ministeerri muummee kun. Uummata keenyaaf wanti hin galle garuu yeroo ammaa kanatti TPLF sabaaf sablammoota Itoophiyaa osoo hin taane Finfinnee qabachuuf yookiin naannoo Oromiyaa dhuunfachuuf jedhu. Waraana adda bilisummaa Oromoo immoo Finfinnees haa ta'u bakkeewwan garaagaraa humni qabatu hin jiru. Qeerroof qarreen Oromoon waan dandeenyu ni goona, qabsoo egeree Oromiyaaf jedhu itti fufsiisna jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo akkas harka isaanii waraana adda bilisummaa Oromootti ol fudhatan kanatti deebi'anii waa'ee Oromoof Oromummaa gaafa yaadan xiqqoo isaan gaddisiisuu danda'a kan jedhanis qaamonni alagaa hedduun dubbannaa isaanii keessatti cuuqaasanii darbaa jiru. Garuu yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan mariirra jirti. Erga raawwatamee booddee naannoo Tigraay waraanni akka malee baname. Kana qofa miti, naannoo Oromiyaattis humni addaa poolisii Oromiyaa uummata irratti miidhaa geggeessuusaa naannoo Arsiitti dhaga'aa turre. Amma immoo dabalataan naannoon Tigraay naannoo Oromiyaa guutummaan guutuutti to'annoo keenya jala ni hoshina, aangoo dheebonneerra jechuun dhaadachaa jiraachuun isaanii dhaga'ame. Kana sababeeffachuun odeeffannoowwan tokko tokko toora sooshaal miidiyaa irratti tamsa'aa jiru. Isaanis humnaan gara waraana mootummaatti ijoollee qabanii akka makaa jirantu dhaga'amaa jira. Odeeffannoowwan kana fakkaatan qulqulleeffannee haga deebinutti oduun guyyaarraaf qabanne kana fakkaata. Yeroo gaarii qabaadhaa, galatoomaa isiniin jenna.